Kan keeti malee kan nama biraati. Maal beeka jala kanatti osoo ofirraa baastee waan jettu wayii dhagaa. Maal baana kan? Sii kaa nama biraa eenyunni. Kusaniituma bakka yaa biraati. Ati kanamaati miti jaartiillee hin qabdu, jaalalleellee hin qabdu, moollee hin qabdu, nasaadhaa jechuudha singiliidha. Jecha kana ammoo seef godha Oromoo. Hadda singiliidha jedhanii na dhufanii jaartiin qabu waa takka hin qabu si jaaladhanii na dhufanii boru na waakkatanii dhageeffadha seef godha. Guyyaan kun maali inni qoyaa guyyaa kanarraa. Guyyaan kun amma kamisa seennee jirra sa'aatiin akka sa'aatii biyya kanaatti sa'aatii 12 ruubiidha. Juulaay jechuudha. Yookaan ammoo ji'a torbaffaa gaafa bulii 27 jechuudha guyyaa kanan dagatina. Jaartiillee hin qabdu, ilmoollee dhalchitee hin qabdu, singiliidhaallee jechaadha. Eeshi. Akkas jechuudha ishiin maal inni? Koi nama gaafa sin jaamoo. Laa sa'aatiin daganne. Sa'aatiin sa'a biyya kanaa halkan keessa sa'aatii Itoophiyaa 6 fi ruubii yookaan ammoo sa'aatii biyya Arabaa sa'a 12 fi daqiiqaa 19 jechuudha. Sa'aatiin dagan seefnaa godha. Gaafa na dhufan timaatimii ta'anii onnee tiyya seenanii ka'anii sibiila ta'anii onnee tiyya keessaa bayan. Kanaaf kaamma booda jechuudha uummanni miidiyaa naa beekuu qaba. Baradoo ta'anii libbee ibidda ta'anii xiyyiiti ta'anii libbee tiyya keessa akka bayan hin barbaadan. No, jechuun waliigaltee naafeeti waliigallee nan karaa soonni takka deemuun takka jirtu ba. Ani fati waliin gallaa bargin atini singiliidha jaartiin qabdu ilmoon qabdu qulqulluudha jechuudha akkuma kiyya kan. Maal sodaattu wanni sodaattu maal inni? Haraa sodaataan jiru. Maal sodaadha godhe? Uko? Why you not answer my question? Ani mal si deebisee bar deebisaa kee kanuma walaasanii bar deebisaa bira barbaaddatti godhe. Ana maal siin jedhu jira. Ati na jaalatte jaalala qulqulluu na jaalatte saa walala. Yaa. Ahuma kamiinuyyuu sababa hin qabne. Maalee koo Ahuma kamiinuyyuu maka hin qabne yookaan bareedina fiizikaala kiyya maka fiizikaala kiyya hin sababanne. Tahuma kamiinuu waliin sababanne dabbaa kiyya maalii waan minaaminte namni guuru kana hin sababanne jaalala qulqulluu na jaalatte jechuudha. Miti? Ani jaalala qulqulluu sodaaladha. Ejjennoo kan kee ta'uu hunda jechuun haala mala kan kee yeroo baay'ee asirratti miidiyaa karaa waa si beeku. Haala mala kan kee ejjennoo kan kee kaayoo amala qabeetti ta'uu kan kee waan hin beeku sodaaladha bakka. Nama hunda. Jaalala qulqulluu na jaalatte galatoomi ulfaatuutiin jedha hayaa okay no problem. Thank you siin jedha. Ka itti aanu ammoo jechuudha ilmoo qabdaa jaartii qabdaa. Yoo ilmoo qabaatte bakka ilmoo qabdu kanas dhageeffadhu. Yoo ilmoo qabaatte ilmoon tante bikka baambartii irraa jijjiiran ol tartee jiraannan rakkoon qabu onneen fiyasii banaadha. Ani wanni an jibbu ilmoo abbaa takka baambartii irraa jijjiiruu na jibbisiisa jechuudha. Ilmoon tante bakka baambartii ol tartee jiraate taana welcome onneen fiyasii banaadha dirri fiyasii banaadha. Haraa singiliidha mangisti maal ta'e? Ati singiliidha jaartiin qabdu ilmoo qabdu qulqulluudha jechuudha. As qulqulluudha si malee waan biraata kan qabu inshallah. Qabeenyallee sirraan fedhu'an bareedinallee sirraan fedhu'an. Wanti an sirraan fedhu konfidentii takkaafi natti saalfachuu dhabuu kan kee natti qaanyahuu dhabuu kan kee face to face jaalala kiyyaa kan keessataa waliin deemu qofan sirraa barbaada. Walii gallee? Bakka akkana walii galle. Okay. Oromoo dhageeffadhaa. Boru ammoo waan biraa jedha taanaan obboleetti kiyya na dhungate kiisiin geemu dhiira biraa dhangotaa irratti hin fakkaatin. Ka jedhu
Biyya kam bira jirtu ati kun? Ani Saudi Arabia jira. Allahu akbar. Saudi Arabia. Gara-gara waggaa meeqa Saudi Arabia? Kan Saudi Arabia dhatte waggaa meeqa akkan qabu? Ani Saudi Arabia yeroo hin dhufe garuu biyya galee Kaayiroo dhufe amma. Oh my god. Nama achi bataa achitti ogeeyyuma. Erga Saudi Arabia dhatte waggaa meeqa? No. Ani waggaa afurii amma. Ani manfaa jechuun dhageetti gurraa taate malee qaama dhaqee hin beeku. Bankirraa jiyoo. Dhageetti jechuun akkuma doktoraa Isliin dhageetti yookaan qaama beeku san garuu anammoo hin beeku qaama. Dhageetti garuu hin beeku. Achiin garkaan guyyaa takka dhattee hin beektu jechuudha. Gaafa dhufte moo xiyyaaraan dhatte kaa Saudi Arabia? Koyeeti dhiira manfaadha ittiin jaalattu? No. Ani xiyyaaraan sanii miti kan maakii dhafa. Xiyyaaraan dhatte. Ammaaf hojiin kee maali? Xiyyaaraan dhatte. Bareeda. Sawwaa gamanaa jechuudha. Yeah. Mana madaamii keessa sawwaagaa jechuudha moo sawwaaguma jechuun warra dhiiraa kana? No, mana madaamiti. Ani sawwaaga Mustaifaati mangasti. Mustaifa. Mustaifa? Yeah. Okay. Akkas taanaa dhibee onneeti yaallee ni beektaa jecha. Tolchee bareeche. Bitatte? Wani nagaa hattu jira. Nagooti. Ati gaafii nagaa hattu yoo jira taate qaqqaruun na dandeesse. No jechuun gaafii waan si gaafadhu hin qabudha. Waa hunda jechuun piroosesa yaada kee waa hunda xumureetu waan si jaaladhe waan ta'eef waan sirraa gaafadhu kan qabu. Amma fireenni qabdu nama fireenni. Mee wanni irraa jaalatte anaa tana wanni ati narraa jaalatte silaayyuu birriif na jaalate jechuudha. Kanuu biyya baqaa keessa jira nama birriitti baasanii nama kiraa manarraa kan fanaanii. Anaa tana mee maal narraa argitee na jaalatte akka yaada kan keetii akka nama yaadu tokkotti maal argitee na jaalatte mee tokkoffaa akka na jaalattuuf kan si kakaasee jedhe maaliif? Ani keessa jaaladhe ejjennoo kan keetira dhaabbatee si galee akka fa'a. Nama obsa qabu. Nama sabni waan hunda dandeesse si galee yeroo baay'ee jechuun miidiyaa kanarrattis karama hundaanuu nama ejjennoo qabu si galee. Ejjennoo kan kee kana takkara namarra argan kana irra biraati. Namoonni garii nama olola diinaallee ta'ee na shakkisiisaa. Akkuma Hamzaan feemasummaadhaaf yookaan immoo fooloon si guddifatee jedhe fooloodhaaf jecha si barbaadaa akka jedhantu yoo hirriba kana dhoggee cinaacha kiyya lafaan rarraasee gaafa viidiyoo kan kee arge irraa yoo xiqqaate guyyaa afur moo shan gahee rafee hin beeku nyaattee hin beeku. Akkuma san fooloodhaaf immoo isiin tun bultiif naa taati jetteetumaan na jaalata. Jechuun akkasii jaaladhe bultumaa naa taate jedheeti malee ilaalcha namoota tokkodhaan jalaa hundi deemu si galee namoonni baay'een kan akkasii yaadatan nama jira garuu ani ilaalcha akkasiidhaa sun na biratti hin dhugooma. Fudhatamaa qabachuu fedheeti. Biyyatti lafa hektaara meeqa qabda? Oh my god. Ani waa takkan qabu biyyatti shilinkii takkan qabu akkas ta'u.
maan jettee Ani biyyattii waan takka qabu sin jaba harka qalleeyyiidha. maa biyya kaawwa takkitti hin qabne lafa marga dheechisuu jettama maal naa godhu jedhaa nama borgara biyyaa galuu deema. Ati borgara biyyaa galuu deemta. Oolaa ta'e biyya lafa harraabee jiraata moo akka maal inni horachuu jettee kaawwata kan qabu. Amma inshallah amma booda bakka asii waliin yoo taate malee si dura garuu waan takka qabu. Haa galatoomi. Rakkoon qabu. Anis yeroo waliin jiraanaan wanni hunda qabeenya qabdu dhufu ani karoora kiyya keessa karoorri kiyya kana keessa jiru dhiira qabeenya qabdu dhaquurra kama qabeenya horatee lafaan gayatee jedhutti yoo dhaqeera natti tola anallee galatoomis siin darbamee hin baasan Mansuurii rabbise haa godhu hin baasan. Akkanatti kun onneetii fudhattee baddi akkanarra onneetii fudhattee. Kana booda hin jiru haadha faatee gowwoomsinee onneesii fudhannee lidnaa keessa seennee onneesii diinee lidnaa hojjette rabbisi diiga malee wal akkasii wal baadhannee deemuun hin jiru. Ijasi keessaa baasee gaafiidhaan ilu ijasi keessaa baasee waliin jiraan mee dhugamaan haa baasanii dhugamaan namnummaan haa baasu nama baase jaalateen baane nama baase. Mau chargerii isaati moo poolisii itti dhufee bada'ana. Amma kana booda anillee firii ijoollee mana hidhaa jirtu jedhaa bayuun kiyya shakkiin qabu jechuudha. Laa namni hin baafne bada'ana maal ta'e maaluma ta'e rabbii jedha. Maaluma ta'e jedhee bar. Maaluma ta'e ana nyaatte isaa badee. Essa شوف نتر كتيبة رسالة فتوى السلام عليكم قابتين فاتين يا خي جاراتي مجبتك والله نما كوما لما قابتين أنا مسكينة كتير قبطة رفاتي لا برقا في تو انتربي ويرا صوجيرو مجان تو قملك بر انتربي مالي يا ربي بدana biyatan tunanya tare mal ta ihoro guys worri saddi atane no me hiriyo to isa worri hiriyo to sa la ko sadde barresa hiriyo to sa worri hiriyo to sa ta la ko sadde worri jada kana jista worri sabetar no ne na dabatte bada jarala tan wanna mangoni ka ya oromoti yana onnen na dabatte me worri jada kana jidi onnen na man dabattu onnen na dote antena dabatte jalla na dabatte dam jetti o man be ne tan gadabo akkamsi gomne salam ya rabbi shirna bada jole gafa da fata tana wajette arab da mata gara gaji da gafa da fata tana wajette na kuma kula takka na kuma kudin to silan is big jijirama sofi ko billahi gifari to kadala ta mutabada gode billahi push bara moya ta mun tabu kuma haguno doktora me kadalagu guyatti TikTok irra dolara meeqa dalagu guyyatti yoo nama arrabsite dolara kuma tokko haga kuma lamaati yoo nama arrabsite jechuudha dolara kuma takka dolara kuma lamaati yoo nama hin arrabsin ammoo gorsa ta'ee waan garagaraa viidiyoo gara isin jechuudha akkasirraa argachuu dandeetta TikTok irra namas dabbaa bareeda yoo qabaatte sila rabbi jariiti ijoollee maal goota azabda si azabu rabbi waan hin jirre maal goota odeessu TikTok irra taata dola Allah akbar keepitan abdu ajibba kuma guys tap goda misingi na kodi sofiye keepi dullatti na raka odi misingi namni jaha tanjette tukko isi ite kana nalika lai guyata kasadakanya ne biriki ya base na chitra luttilla si burdatte akkam
bars karaa gocha diinati malee nuti kiyya qal'aa miti. Mee wallaahi jisigi dhaabadha jisigi. La nama baay'eetu asii miira keessa seenaa jira yoo dhugate argite. Har'a koo jisigi dhaabadhu kun akkana gadi baatee karaa deemuu hin dandeessu maa jisigi dhaabadhu mee. Baa kun viidiyoon hin jiru. Viidiyoo Argi jisigi dhaabadha dabara jisigi qucibbidiggi bashan bu'aas deebi guddaa miti shan bas. Maabii nagaa mooyo kana yoo na mo'ate yoo kana kuma sadii yoo na mo'ate wallaahi bu'a. Tushabi mo kuchibidiki bwa. Guys, ababo na guta ashi. Ababo na leguta. Kuma sadi oli. Kuma sadi kete kalas kuma sadi. Tayi kuma sadi osi guta nani. Gide kudani yumanta ni tushabi. Na ababo na guta guys. Kulita ababo na guta. Ababo na guta ummata rukutama. Ababo na guta jabata. Ya ababo guta. Ummata akkamitti na hordofan dhugaa rabbi. Abaaboo guutaa isiniin jedhe nama tokko qofatu hafe. Nama tokko zawuu jedhaniituma ta'an. Nama tokko. Eeyyen abuuya okay thank you. Amma immoo dabilii irratti arafaatee qaxxa'uu qaban. Dhugaa rabbii si qucibidii gaadala seemu. Amma lamaan baay'ata. Dabiliidha. Dabilii. Ummata zero mata jalata ta'a natti fakkaate. Please, any gisi dabili amma. Please, dabili push goda wagayo push goda. Push goda. Push goda. Push goda billahi. Kase ummalle. Ataamun qabu billahi. Dumate. Nat. Rabbi shaki ya sijaratore. Taisha sarena kuma sarina guuti motor mata kana kenni hada gara gadi hidadho. Motor mata kana kenni kuma sarina guuti qatta. Guys billahi. Itti guys push goda billahi. Qattamun qabu. Dhugaa rabbi. Motor mata kana kenni kuma sarina guuti. Rabbiin bakka rafuuda si haa guutu bullookeessa. Taaptaap godha warri taaftaabii kuma lama hin namnu kuma takka galcha warri taaftaabii. Kuma lama hin namnu akka taanee dhuftaan dhugii taaptaap godha. Share goda. Taaptaap godha kuma takka galcha kuma lama hin namnu qurxummii takka hin namnu walumaa galatti. Kuchibidigi bu'aa achi siqee jedhe achi siqee kuchibidigi bu'aa naan jedhe. Kuchibidigi buusuu barbaada. Luka gadiin gara qadhaa ture beektaa furdadhee jira amma naan jedhe. Furdina isaa san laaluufi. Ammas borcii hin qabuu naan jedhe si fuudha jedhee yaadaan. Nama yaaduu dhiisee barsareetii erga haftaanii ta'ee fa'a. Akkuma maamee moo. Akkuma maamee moo. Maamee sila jaartii ofii karaa irra baasee taphachiisuu eegalee barre yaa rabbi jaarsa akkasii.